Miseen sabbaa gadaa. Miseen sabbaa gadaa akkamiin isinitti himaa kamtu dursa jedhee kan irraan jalqabaa ilmaan abbaa gadaa hedduudha jalqabaa ammas turtii qabaa turtii bara sanaa carraa hedduu qabaa warri bara sanaa. Garuu fayyadaman kan ittiin fayyadamne barnoota dhabanii kan ittiin dhabanii harka nuuf dhahanii miseen sabbaa gadaa warri nuun jedhanii hedduu qalanii nutti agarsiisanii hedduu fannisanii nurraa barsiisanii. Nama tokkoof jedhee tokkoof carraa laatee miseen sabbaa gadaa yoom tokkoyyuu saadee bara carraa ta'ee bara gamnaaf deemaa bakka tokkoo miti bakka jarri deeman amma carraa ta'ee wanti irra deeman akka lubbuu keenyaan nuuf dhangalaasan ta'e nama dhiiga ofii dhangalaasee jiraatu saniyyuu ufiyyuu gurguramee kan gurguratee jiraatu kamiin namni nigdii jaraa irra barbaadu galii guddaaf xiqqaa maaliif irraa yaate harka ofiitiin gubanii harka ofiitiin muru eega ofii ta'anii maaliif namaan soquu. Bakka fiin beekne immoo maaliif galmaan soquu bawaan fiin jaalanne maaliif nama soquu anis hin jenne miseen sabbaa gadaa maarree ilma abbaa gadaa galmeen maamiltoota biyya keessa jiru Ameerikaa jaarmaa Suudaan keessa jiru osoo sodaatinuu biyya keessaa galan gaafa Suudaan irraa kana ay qabbalan eenyu jalaa kaate silkii gaafa sanaa namoota beekanii walitti haranii miseensa gaafa sanaa osoo jaalatanii osoo daddarbamaa jedhe ari'amanii ulee namni beeyne morma irraa muranii billaa namni hin harkatti karanii ammas osoo jarri eegni harmannu taranii maarreen seenaa qaba warri gaafa sanaa qalee fi calanqotti yaadannaa bara ammas deddeebinee gaafanna waan addaa haroo qeerroo fa'aa qabna seenaa addaa asii keessa jirti beeksisiin beektanii bakka beeksisa immoo itti argamtu garii Oromoo itti eegan barii miseen sabbaa gadaa warra gaafa sanaa yaadatu adda. Miseen sabbaa gadaa ittiin deddeebina seenaan isaa addaa ragaa qabatamaa kan nuti arganne wanta tokko miti kan nuti taafannee nuufiyyuu carraa osoo nuti quufin bakka jarri gahee jar hundaa nu bannee osoo bakki jaraa garmarraan cufamne. Ittiin deddeebina miseen roobaa gaaf sanaa warra yaadatamuu qabu yaadannaa haphaa sabboontota Oromoo kan ittiin awwaalaman bara 2023 sabboontota ammoo yaadannoo jalqabaa. Anis nan gaddaa lammii koo kan du'e anis nan gaddaa saba koo kan du'e. Ifan deddeebi'ee yaadadha garuutu osoo hin taaneefuu warra ta'eef adda kamiifuu kamirraa argatu. Osoo hin deebiin osoo yaadatin seenaa abbaa gadaa miseen sabbaa gadaa maal jedhee nutti himaa warri gurra muran warri harka muran warri ija jaraa mooqan keessaa buuran osoo harka muran osoo harma muran warra ija jaraa mooqan keessaa buuran itti yaadatamu seenaa hin fakkaatu barreessanuun dhaabatu garuu jechuttuu saalfan gaafachuu yaadanne garuu nama dhiisu wanta dhiisan taatee kanan amma gaggabaasee dubbachuu barbaade ijaan keenya kamsa. Itti deemnu dhuma jinnii salaama guyyaa kamuu qabu ministeerii kanaaf qofan lakka miseen sabbaa gadaa kanaaf qofan lakka kan yoo du'e kanaaf maal jedhu ammas ammootu waan tattaaffiin qabu irraa kun jedhu itti dhiiraa muran torba dhiiga jedhu garuu hin taane jarri erga mo'ataman waan mo'ataniif beekuu qaban bara. Anis kophaa jira innis kophaa ta'a warra reefu wajjin kaasan faajjii jara faajjii oromtootaa yoom duubatti jedhee warra beekuun kaasee seenaa taa'e. Dhugaan fagaateera ragaan jabaateera anis xumureera hedduu galatooman ammas yaada kootii yoom balleessillee dhiifamanaa godha hedduu galatooman like subscribe jechuudhaan argachuu dandeessu.